mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti rakkoolee bakka garaagaraatitti gaaga'amiinsa nagaaf tasgabbii dhabuu lubbuu dhala namaa darbuu fi kanneen birootiin wal qabatee namoonni shakkaman naaniin to'annaa jala galaatiin jiru jedhan. Adda bilisummaa Oromoo keessaa inni Abdii Raggaasaa jedhamu isaa wajjin wal fakkaatu namoonni qonnaa seeraa jala oolan akka jiran taasisaan nageenyaas dhimmicha hordofaa akka jiru odeeffannoo amma qabdu jira. Kana duwwaa osoo hin taane bakkee garaagaraattis warri paartii koongireesii biyyaalessaa keessaas paartii biyya geggeessu keessaas paartii badhaadhinaa keessaas gocha kana keessatti qooda fudhataniiru. Rakkoo seera kabachiisuu wajjin wal qabatee yookaan dhiibbaa mirgaa wajjin wal qabatee lubbuu fi qabeenya irra gahaa ture sanaa wajjin wal qabatee harka keessaa kan jedhaman to'annaa seeraa jala oolan jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa namni to'annaa jala oole obbo Abdii Raggaasaa qofa jechuu isaatii fi adda bilisummaa Oromoo ammoo namoota 9 jalaa hidhaman jedhee sanbattan darban keessa ibsuu isaan wal qabatee kan gaafanne dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaa namoota 8 gadi lakkifamuu isaanii ibsu. Namoota 9 qabaman keessaa warri kaan gadhiifamanii isa qofatu hafee hagammaatti gama keenyaan bakka inni jiru hubachuudhaaf yaalii gooneen hin milkoofne maatiin isa ta'uu abukaatoon isaaf dhaabbatu barbaada akka jirutti kan nuti quba qabnu. Akkaataa turtii isaanii miseensota kaaniin irraa wanti dhageettan maaltu jira? Homaa wanti beekamu hin jiru isaanittis waan himame hin jiru isuma keessaa hambisanii warra kaan gadhiisuu qofa nuuf himan. Maali sababni namoonni kunniin to'annaa jala oolan wanti hagammaa dhageettaniif irra geettan? Waan dhageenya hin qabnu jarris nama keenya akka ofirraa fageessanii kanneen gaafachuu dhaqan illee ni ari'anii kanarraa kan ka'e sababatti qabamanii fi waan isaanii jedhanii homaatu ta'uu hin dandeenye. Tariitii yaadni kanaan dura kaa'atiniin ture keessaa torbaan darbe Koomishiniin Poolisii Oromiyaa ibsa kennaatiin ture keessatti hoggansi adda bilisummaa Oromoo inni nagaan qabsaa jedhuu fi inni bosona jirullee wal keessaa harka qabu isaan tokkuma waan jedhu kaasee ture. Yaada kanaan waan wal qabatu isinitti fakkaata? Yakki kun beektaa kan dhiheenya kana dhalate miti jalqabaa kaasee kan jirudha. Addi bilisummaa Oromoo rana waliin hidhata homaatu akka hin qabne yeroo hedduu irra deddeebi'ee ibsaa ture miidiyaadhaafis barruudhaanis beeksisaa ture. Kanarra darbe immoo isaanimtuu warri bosona jiranii of labsanii jiru. Dhiheenyuma kanayyuu ajaja olaanaa isaanii gadi bahee dhaaba waliin hidhata homaatu akka hin qabne nu ragaa baheera. Kanaaf kun sababa yoo ta'e malee gama keenyaan waan akkasii waan hin jirreef itti namanne jechaadha. Obbo Toleeraan itti dabaluudhaan illee akka kaasanitti adeemsi to'annaa jala ooluu obbo Abdiitii fi miseensota gama biraallee taanaaniin seeraan kan hin turree fi rakkooleelleen kan turan ta'uu ibsu. Obbo Geetaachoon gama isaaniitiin obbo Abdiin to'annaa jala kan oolan sababa miseensa dhaaba kamii yookaan mormaa ta'aniif osoo hin ta'in hojii olaantummaa seeraa kabachiisuutu hojjetamaatiin jira jedhan. Adeemsa kana keessatti garuu akkaataan ittiin qabaman seera qabeessa moomiti kan jedhu poolisii qofatu deebisuu danda'aadhaan deebisan obbo Geetaachoo Baalchaa hogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa. Kuni gochaa ogummaati. Ogummaadhaan poolisiin yeroo nama qabu akkamitti nama qabaa seera maalii hordofee qabu qabaa kan jedhu isaan jaarumsitu ibsatti laatanii gaarii ta'a malee qabamuu isaanii malee akkamitti qabamanii seera eegee qabame moo hin qabamne sakatta'insi gaggeeffame sun seeraan waraqaa mana murtiitii qabu moo hin qabanii kan jedhu waan hin qulqulleessin qabu. Dirqama isaas miti kun kan qulqulleessuun namoonni dhaqanii qaban waraqaa hin qaban yoo ta'e waraqaa seeraan qaamonni qabiinsi sun irratti gaggeeffame yookaan sakatta'insi sun irratti gaggeeffame waan seerriyaatiin ala ta'e jedhee gaafachuu mirga isaati. Poolisiin sanaaf deebii laachuu danda'a jechuudha. Haala ogummaa seera qabiisaa inni kun kan ogeessaati waan ta'eef warruma qabiinsa sana geggeessa irraa qulqulleeffattanii gaarii ta'a. Haala amma to'annaa jala oolaa jiran jettan keessaa kan isin naa kaastan obbo Abdii Raggaasaati. Garuu immoo guyyaa jalqabaa hoggantoota ol aanoo nama 5 fi miseensota gara biraa nama 4 walumaa gala namoonni 9 mana tokko to'atamuu isaaniiti kan kaafamaatiin ture. Namoonni kun immoo deebisamanii kaleessa akka gadi dhiifaman dhaabichi mirkaneesseera. Walitti qabamuun jalqabaa sun adda hamma baafatanitti moo walumatti hunduu shakkamaa waan tureef? Amma odeeffannoo qabutti namni obbo Abdii Raggaasaa jedhamu kun rakkoo san harka keessaa qaba. Miidhaa ga'aa ture wajjin kan jedhu sanaan keessa kan jirurraa kanatti namooti biraan
namooti paartiin sun maqaa isaanii dhoohee beeksisee gocha sana keessa jiru kan jedhutti wanti shakkame hin jiru. Tarii egaa walii wajjin yeroo jiran poolisiin yeroo to'atu qulqulleessee humnoota gocha sana keessa jiran yoo seeratti dhiyeessu warra kaaniin immoo shakkiidhaan yeroo sana waliin jiraachuu isaaniitiin to'achuu danda'a ta'a malee gochaa keessa jira jedhamee kana nama ammaatti odeeffannoo qabu nama obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warra kaaniin odeeffannoo isaan keessa jiru jedhu hin qabu. Namoonni sun tarii yeroof namoota waliin turan sana keessaa qabamanii wanti qulqullaa'ee gallattifamu. Wanti hojjetamaa jiru garuu gama kamiin olaantummaa seeraa mirkaneessuuf waan ta'eef namoonni dura shakkamanii yoo qabaman namoota shakkaman sana keessaa kan ragaan itti argamuu fi odeeffannoon isaa of harkatti bilcheesseedha. Poolisiin kan inni seeratti dhiyeessuuf galmatti qulqulleessuuf deemu yeroonnis qabama kanaaf ta'uu danda'a kan isaanii kaasanii malee to'atamuu isaaniin kallattiin dhaga'e namuma obbo Abdii Raggaasaa jedhamu malee warri isaa waliin jiran sun to'atamaniiru kan jedhu odeeffannoo guutuun arganne. Obbo Abdii Raggaasaa aangawoota adda bilisummaa Oromoo ol aanoo kanaan dura mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo gidduutitti jaarsummaa Eertiraatti taa'ameetiin ture booda gama biyyaatitti galan yoo ta'an hanga gaafa jaarsummaan gama biyyaatitti galaniitti illee waraana adda bilisummaa Oromoo waboo ol aantummaadhaan ajajaa fi hoogganaa akka turanillee himamaaf. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Biyya amma galgala keessaa sa'a 2:45 nu biraa immoo walakkeessa guyyaarra daqiiqaa 45 darbeera. Qophii ispoortii. Qananiisaa Baqqalee dilbata kaleessaa maaraatoonii Londanitti reekoordii haaraa galmeessisuun injifateera. Oduu ispoortii har'aaf gara soraatti deebina. Jilan babarootole bara 2019 mo'a faaraatti baran ammoo Qananiisaa Baqqaleeti. Qananiisaan maraatoonii kiiloomeetirii 21 wayitana sa'aatii 1 fi maayikiroosekendii 22tti moo'e. Qananiisaan maraatoonii tana taganni dabree nama ganni dabre moo'e mo'a faaraarra daqiiqa 1 fi sekendii 18tiin caalee reekoordii haaraa argate. Mo'a faaraa baran foon sarbaa citeef dorgomuu dadhabe. Atileetiin Itoophiyaa Biraanuu Leggesee illeen tan waliin marroo lammeessuuf maraatoonii Tookiyoo kalee moo'e. Biraanuun maraatoonii kiiloomeetirii 42 wayitana sa'aatii 2 daqiiqa 5 fi sekendii 15tti moo'e. Maraatoonii tanta durii nama 35 caalatti irratti wal dorgoma barana koronaa sodaatanii fi namni akka malee itti diqqaate. Dorgommii biskileetii Afrikaa dabarraa Rwaandaatti itti jiranii kalee dhumatte Naatnaayil Tasfaayee atileetii Asmaraa atileetii Eertiraatti moo'e. Gamhaan ammoo Itoophiyaan shaampiyoona biskileetii addunyaa baranaallee biyya 4tti Jarmanitti jalqabe ammaan tan kalee dhumatte. Dorgommiin suniin atileetota 400 caalatti biyya 45 keessa walitti dhufeetiin irratti wal dorgoma. Warra achi filameetiin dabre Olompikii Tookiyoo bara kanaatiif qopheessan. Dorgommii kalee dhumatti suni Neezerlaanditti madaaliyaa 9 argatee tokkeessoo jirti. Jarman 8 argatee lammeessoo jirti. Yuunaayitid Isteet, Greet Biriitanii fi Deenmaarkitti taana warra achi filama akkuma reefu jenne Tookiyootti walitti deebisanii wal dorgoman. Gamhaan ammoo Chaayinaan dhukkuba koronaatiif jetteetiin dorgommii shaampiyoonaa atileetota hasilaa torbaan dhufees guyyaa 2 wal dorgoman lakkifte. Dorgommiin suniin baranaa bitootes bar 2021tti dabarte. Meeksikoo Open maqaa dorgommii teenisii dirree addunyaatti gama dhiiraatiin atileetii biyya Speen Raafaayel Naadalitti atileetii Ameerikaa beekamaa Taayiler Freetis moo'eetiin waancaa fudhate. Moo'ee irraa baay'ee jennaani gammachuufuu hin jiru jedheetiin dubbate Naadal. Dorgommii tana gammaa dubartootaatiin ammoo atileetii British Heather Watsonitti moo'e. Gamhaan ammoo ICC T20 maqaa wal dorgommii kirikeetii addunyaatti dhiiraaf dubarallee itti jiranii Awustiraaliyaa dorgomuu jiran. Gara dhiiraatiin biyya 4tti wal tafe Afrikaan kibbaa Paakistaan mootee biyya 4 wal tafan keessi jirti. Dorgommii kilaboota kubbaa miilaa Ispaanish La Ligaa illeetti jiran taphaleetiin Real Madrid Barcelona 2-2 mooteetiin qabxii 56tiin dur jirti. Barsaan ammoo lammeessoo jirti. Namni Barsaan qabdu jajjabaan Meesiin barana dhiyootaan keessa goolii gaggalchuulleetti hin jiru. Dorgommii La Ligaa ammallee tapha 12 tafa achiin duubatti abbaan shaampiyoona ta'e wal tafa. Ispoortiin oduun ispoortii gaggabaabduun tanumaan soraa lafeeti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa kibxata borii dhaggeeffachuun dagatinaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ayyaanni injifannoo Adwaa inni 124ffaan har'a magaalaa Adwaa bakka pirezidaantiin Itoophiyaa Saalawarqi Zawudee argamanitti kabajamuusaa Mulugeetaa Atsibahaachi gabaasee jira. Yeroo rakkoottis ta'u lammiiwwan Itoophiyaa humna alaa dura akka turan nu agarsiisaa jedhan pireezidaan Saalawarqi gabaasa guutuu kunuutu jubeedheessa. Gaara Solodaa jalatti kan kabajame ayyaana Adwaa irratti kan argaman pirezidaanti Saalawarqi Zawudee ayyaanni Adwaa koloneeffattummaa injifachuuf kan ibseef aduun bilisummaa akka ba'u kan godhe jedhan ayyaanni injifannoo Adwaa rakkoo keessoo kabroo caalaa walabummaa Itoophiyaaf ilaalcha kennuudhaan biyya walaba taate tursuun danda'ameera jedhaniiru. Uummanni Itoophiyaa walabummaaf mirga biyyaa ilaalchisee eenyuufuu obsa akka hin qabaanne kan agarsiisee jedhan pirezidaanti Saalawarqi. በሰው ልጆች መካከል የነበረው የተዛባ መለኪያ ወደ ተፈጥሯዊ dhala namaa gidduu ka ture madaalli sirrii hin taane gara qixxummaa uumaan badhaasetti haa deebi'u sagaleewwan jedhan akka baay'atan qooda olaanaa kan ofiisaa gumaacheera. Edaa koloneeffattoota injifachuun ni danda'amaa miira jedhu uumuurraa jalqabe sochiiwwan farra koloneeffattummaaf farri loogii sanyii bakka maratti akka kaka'an taasiseera. Itoophiyaaf uummata ishee immoo fakkeenya ciminaaf guddinaa akka ta'an taasiseera jedhan. Injifannoo Adwaa irratti arganneen boonuun keenya sirriidha ka jedhan pirezidaanti Saalawarqi yeroo ammaa haalonni tokkummaa keenya qormaata keessa galchan jiraachuu immoo hubachuu qabna jedhan. Yeroo kamiinuu caalaa hafuurri Adwaa haara'uu qaba. Abbaan biyyummaa keenya innaa tuqamu akka kanniisa gaagurri jalaa tuqameetti tokkummaan ka'uun galaanuuf ta'uu qabaa jedhan. በታሪካችን በተለይም እንደ አድዋ ባለው ጀግንነት መኩራታችን ተገቢና seenaa keenya keessatti gootummaa keessumaa kan akka injifannoo Adwaatti boonuun keenya sirriif barbaachisaadha. Akkuma kanaan haalonni tokkummaa keenya waliin jiraachuu keenyaaf nageenya keenya qormaata keessa galchan akka jiran beekna. Ayyaanni injifannoo Adwaa kan waggaa waggaan kabajnu qofaa utuu hin taane hojii keenya guyyuu sirriitti akka geggeessinu kan nu qajeelchu ta'uusaaf itti fayyadamuun nurra jira. Gootummaa boodatti deebinee innaa rakkoon nurra ga'u yaadannu qofaa ta'uun qabu. Innumaayyuu har'a yeroo kamiinuu caalaa hafuura Adwaa haaressinee ittiin geggeeffamuu qabnaa jedhan. Itoophiyaan yabala waliin korreedha. Eenyummaan keenya kan hundaa'e nageenya yabalattii irratti rakkoon ennaa yabalattii mudatu osoo qabnu jedhan pirezidaanti Saalawarqi. Ittaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el gama isaaniin hawaasni kamiyyuu bayii tilmaamaan ol ta'e galmeessisuu akka danda'u ta'uusaaf fakkeenya gaariidha jedhan. Barnoota nuti injifannoo Adwaa irraa argan meeshaa jabanaa hidhachuuf dhiisuu, loltoonni baay'achuuf xiqqaachuu, leenji'uuf leenjifamuu dhabuun dhiibbaa gaariif gaarii hin taane kan ofii isaanii qabaatanis tokkummaaf cimanii uummata yoomiyyuu kan injifannoo gonfachiisu ta'uu kan agarsiisee jedhan. Gidduu seeninsa alaa ittisuun injifannoo Adwaa irraa barachuu qabna jedhaniiru. Waliigalteen ittisa Abbayyaa yeroo ammaa geggeessamaa jirus waliigaltee Wucaalee irraa barachuu qaba jedhan. ሰሞኑ የህዳሴ ግድብን አስመልክቶ የቀረበው የውል ሰነድ ቆም ብለን ከውጫሌው gidduu kana ittisaa Abbayyaa ilaalchisee kan dhiyaate waliigaltee alaasan dhaabannee waliigaltee Wucaaleerraa barannee jechoonni waliigaltee sanarraa taa'anii jiran abbaa biyyummaa keenyatti ka dhufe akka hin taane sanarras taree kaayyoo siyaasaa bakkaan ga'uudhaaf akka ittiin fayyadamne itti gaafatamummaa guddaadhaan hojjetamuu qaba. Waliigaltee waraanaa nu geesse waliigaltee Wucaaleerraa barachuu dhabnee biyyoo miidhame dogoggora sammuu utuu hin taane badii guddaa nama gufachiisu ta'uun oolu. Ayyaana magaalaa Adwaa keessatti kabajame irratti aangawoonni mootummaa sadarkaa olaanaa bakka bu'aan gamtaa Afriikaaf jiraattonni magaalattii argamaniiru. Ayyaanni kun har'a magaalaa Finfinnee keessattis kabajameera. Waltajjii Minilikitti kan gaggeeffame sirni kun sagantaa adda addaa of keessaa qabaa jedha gabaasa Tsahaay Daamxoo ergite kuno. Yaadannoon injifannoo Adwaa Finfinneetti sagantaa adda addaatiin kabajamee ooleera. Har'a ganama sa'a 12tti Finfinnee gaara Inxooxxoo irraa madfiin dhuka'uudhaan kabajni injifannoo Adwaa kan jalqabame.
Finfinnee Addabaabaayii Miniilikiitti sirni abaaboo kaa'uu bulchiinsa magaalaa Finfinneef dura taa'aa waldaa gootota Itoophiyaatiin raawwatameera. Yaadannoo guyyaa har'aa ilaalchisuudhaanis itti gaafatamaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Awwaqaa Hayilamaariyaam ergaa dabarsaniiru. Abbootiin gootonni lola Adwaa injifachuuf icciitiin isaanii guddaan wal dhaggeeffachuu fi wal danda'uudha. Tokkummaa cimsachuunidha. Kan kiyyarra kan keenya waan jiru dursiisisuunidha jechuun dhaloonni har'aa abbootarraa barachuu qabu waan jedhan ibsaniiru. ባልሰለጠነው ዘመን የሰለጠኑ መሪዎቻችን bara hin qaroomnetti hooggantoonni keenya qarooman abbootiin akaakayyuun keenya addunyaa qaroominaan sadarkaa guddaarra jirtu halkan tokkoon rukutan. Har'a akkuma jedhame kabajaan akka ilaalamuuf guyyaa bilisummaa osoo hin taane guyyaa injifannoo kana akka kabajnu kan nu taasisan baay'ee ta'anii garuu akka tokkotti waan dhaabbataniifi. Dhaloonni har'a jiru dhalootaa fi egeree biyyattii caalmaatti ol ka'ee akka ilaalamuuf itti gaafatamummaa dachaa qaba. Gama tokkoon biyya abaabayyuu fi akaakayyuu keenyaarraa bilisummaa ishee eegsisaa irraa fuune osoo hin sarbisiisin osoo addaan hin baasne fedhii keessoon keenya mira tasgabbiin to'annee dhaloota ittaanuuf biyya jabduu kana dabarsuu qabna. Dura taa'aan waldaa gootota Itoophiyaa Liij Daani'eel Jootii gama isaaniitiin Itoophiyaan biyya birmadummaa ishii tikfattee biyyoota ollaaf fakkeenya taateedha jechuun tokkummaan humna ta'uu lola Adwaa irratti mul'ateeraa jedhan. ከወራሪው የጣሊያን ጦር ጋር በአድዋ ተራሮች ላይ ጀግኖች ባደረጉት መሬት አንቀጥቅጥ ውጊያ ላይ waraana xaaliyaanii biyyattii weerare waliin gootonni keenya lola jibaataa taasisaniin wareegama bakka bu'uu hin dandeenye kaffalaniiru. Gootota qaalii kanneen haga dhumaatti ni kabajnaa ni yaadannasi. Gootonni kunneen yeroo sanatti biyyaa fi uummata isaan eeganii asiin akka ga'aniif iccitiin isaanii inni guddaan garaagarummaa keessoo isaanii wal dandeessisanii tokkummaa fi gamtaan walitti hidhamanii biyya isaanii tokkittii taateef waardiyyaa ta'anii. Ammas jibba dhiisuun wal jaalalaan namni hundu biyya isaaf waardiyyaa dhaabbachuu qaba. Goototni yaadannoo guyyaa har'aa irratti hirmaatan keessaa dubartoonnis injifannoo Adwaa keessatti shoora dubartoonni qaban ibsaniiru. Aadde Abbaayinesh Hayilamaariyaam lolli Adwaa injifannoodhaan akka goolabamuuf dubartoonni gahee guddaa taphachaa turan jedhan. Akka haati kiyya natti himtutti gaheen dubartootaa galaani qopheessinaa, namoota madaa'an wal'aannaa, kan du'e ni awwaalla, akkasumas warri dhiiraa akka boqotaniif uffata isaanii uffannee dhaabannee dabaree eegna naan jette haati koo. Abbaa koof haati koo wal faana kan isaan duulan. An erga alaabaan keenya dhaabateen Adwaatti dhaladhe. Har'a kan lamaan isaaniifan ba'e. Lola Adwaa irratti goototni maatiin jalaa wareegamanii fi Adwaan injifannoo Oromoo ta'uu ibsaniiru. Ajajaa dhibbaa Tolasaa Leellisaa Waggaa gootota yaadannoo waggaa 124ffaa Adwaa irratti hirmaachuuf Finfinneetti argaman keessaati. Duula Adwaa mana biddaa kennanii nabsee xilaataa kennanii biyya abbaa isaaniiti Fitaraarii Abta Goorgis wajjiniin Dajjaammaa Galasuu Fitaraarii Morodaa Fitaraarii Irgee Gooroo Qanyaa Lindii Bayyuu Bunee Eebbaa Tolasaa Waggaa Qanyaa Shirranaa Guyyaa Baran Nagaasaa Shookichaa Giraammash Nagaasaa Tuujjoo. Ammi kun biyya isaaniiti halkanii guyyaa mana kan ibiddaa godhanii boollatti galanii alangaan beelaa rukutee biyya abbaa isaanii achitti kan dhumu dhumee kan galu kan tarrafee boodatti allaatti nyaattee kan jettee har'a kunoo galata waaqatii nus mana qaqqabnee taabsaa kana kan arginu galata waaqatan jedha. Yaadannoon Adwaa har'a Finfinneetti agarsiisa garaagaraa maarshii baandii akkasumas gugsii fardaatiin dabalamee haala ho'aa ta'een kabajamaa ooleera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebiin dhageessisa. Dhimma hidhaala gabbayaa ilaalchisee walgahii Itoophiyaan ittiin hirmaanne dhiyeenya geggeessame jedhame booda ministiriin dhimma maallaqaa Yuunaayitid Isteetsi ibsa baase Itoophiyaan kan komatte ta'uu sanbata darbe beeksistee turte. Mootummaan Keeniyaa lammiilee biyyattii Chaayinaa Wuhaan keessatti sababaa vaayirasii koronaatiif karaa itti ba'an dhabaniif akka fala barbaadaa jirtu dubbatti. Ministeerri kaabinee fayyaa Keeniyaa mootummaan jara kana achi baasuudhaaf karaa hedduu yaalaa jira jedhanii jiru.
Ka Yuunaayitid Isteets keessatti nama lamarratti argame dabalee koronaa vaayirasii haga ammaatti addunyaa irratti namoota 3,000 ol qabate ofirraa ittisuudhaaf biyyoonni hedduun carraaqaa jiru. Kooriyaa Kibbaa biyya ishee keessatti namoonni dhukkubichaan haarawaa qabaman 600 ta'uu arra beeksistee jirti. Irra caalaa daddabruu vaayirasichaatti kan maqaa dhaaman hoogganaan gurmuu amantii biyyattii tokko dhibee gama isaaniitiin dhufe kanaaf dhiifama gaafatanii jiru jedhamee jira. Aangawoonni biyyattii immoo hoogganoonni gurmuu amantii sun akka vaayirasichi hin babal'anne aangawoota mootummaa waliin hojjechuu dhiisan jechuudhaan akka mannaan lubbuu ajjeechaa irratti dhiyaatu abbaa alangaa biyyattii gaafatanii jiru. Kooriyaa Kaabaa har'a misaa'eelota fageenya dheeraa furguggifaman 2 yaariidhaaf dhukaastee jirti. Gama tokkoon dhukkuba koronaa vaayirasii daangaa ishee seene wajjin utuu tattaafataa jirtu amma immoo yaalii kana goote jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 hanga sa'a 3 meetir baandii 22 yookaan kiiloo heerzii 13,765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo heerzii 12,400 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo heerzii 9,485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriin walitti deebina nagaatti bulaa.